Nandidini dubbitiya. Hattu jaarsanama. Gizena Dooraalee gaarii balale. Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu. መንግስትና ህዝቡ ተባብረው ስግብግብ ነጋዴዎች ካላግባ Hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa itti dhuftan subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatooma. Like godha akkasumas yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessuu hin irraanfatina. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniifis share godha gara viidiyootti. Nandidini dubbitiya nalle yakkini garaakiya Nandidini dubbitiya nalle yakkini garaakiya Ambarbadiya sidabe robakiya Viidiyoon itti aanu viidiyoo Yaareed Nagguu waltajjii irratti namoota hedduu rifachiise haa ilaallu. La. Hattu jaarsanama. Hattu jaarsanama. Kabachuutti jira. Hiriyaadha manaa jechuun hiriyummaa manaati. Jaartiin akka maagineetti. Nanneesin malee hiriyummaan barta waliiti. Anaaf si dura ol bayinaa fi malee. Taani akka maagineetti walitti harkifama. Akka magneetii walitti harkifamatti. Maal sodaatiif Akka magneetii. Maal taatanii sun ulaa baatanii? Asin turree sila maaltu sin harkisa garasitti? Maali biiftu ko karraa si baasuuf jedhamu? Assi kaagaa. Irraanfanneef maas dhufnee bara. Haasaan tun yeroo amma namatti mi'ooftii bee. Tuman beekin qalbii nama balleessa. Diraamaa namatti tolu nama bashannansiisaa viidiyoon itti aanu kabajaa barsiisaa fi barattoota gidduu jiraachuu qabu. Ingiliffaan jalqabdee afaan Oromootiin xumurte mala. Kana booda waliin itti fufna. Ani barsiistuu keessanidha. Barataa qaxalee akkasiin barbaadu. Galatoo. Kana jechuun barsiisaan keessa yeroodhaaf hin jirani. Maqaalee anatu si waama. Adeemsa keessa immoo wal barraa ani barsiistuu keessanidha. Ayyaantuun jedhama. Barnoota baayoloojiin isin barsiisa. Sanirraan kan hafe immoo barsiisaan keessa yeroodhaaf hin jiru waan ta'eef walumaan jirra waliin itti fufnaa maqaa keessanillee anatu si waama waan ta'eef adeemsuma keessa wal barraa isin faana wal barra. Kanaaf naamusaan maqaa keessan dhaggeeffadhaa kan irraa hafe immoo booddee waliin haasuuf. Jechoota afaan Oromoo keessatti yeroo ammaa dagataman yookiin namoonni itti fayyadamaa hin jirre. Jechoota dagataman waajibir, leeyilii qababsoo, gudee, moojii, hurshiitee, khiyaara mana simidaa, muqarsalaata, arraambee, kophee kiskis, kaachamaalii, mixirqishoo, jinnijaankaa, minaaminii, hayyalalee, kaskadharree, mistijaaba, wiisaa, hooskii, libaanjaw, raanjiil, jabbee. Laal jechoota akka nuti qabnu. Jechoota dagataman namoonni yeroo ammaa kana itti fayyadamaa hin jirre jechuudha. Naannoo keessanitti mee jechoota beektan koomentii irratti na barreessa. Nanja. Gizena khayina akkana jiru akka hantuunni na keessaa ba'uufi. Asirratti haadni mudhiirra na hidhame hantuunni hafii na biratti akkana gizen jiru. Warri mana keenyaa ifaa qabee jaan yaaddanii akkanan ji'a. Kana akkana keessaa ba'uuf qaamana nyaate cirna ji. Mudannoo maakii kutaa tokkoffaa mudannoo hantuuta. Wallahi laazim. Hanin jiru. Akkoonti warri biyyaa hundi walitti qabame. Kontaata dhaamsaa waan ifaan na qabeessaan gizeen akkana jiru. Ana hantuutaan na keessa seena malee ifaan na hin qabne. Sinigalaas bira hafe na cicciniine bar rakkadhee baranii tun akkana kan hin jiru kana keessaa kontaata dhaamsanii bindilibsiidhaan na qaban.
Mudannoo maaqii mudannoo hantuuta kutaa lammaffaa. أنا أنتي كذا نخيسة كست هذا خنا نخيسة برومية برهان توتا نخيسة جرى كذا عكس فوداني توما نفرنا نخاني هذا أسر عنا يعني هان توتا دعاء نخيس يا هذا شو في والله لازم هان توتا يشوف نخيسة دي لافدي أنا لافدي كامني خينا تشرامي تشوف جاكبي بشان الرجولاني Manni guutuun akka nama ifaan naqabeetti dhufanii na gaafatanii qaamni kun hundi na cicciramee jechuun na nyaatii na cicciree wallaahi eegan guyyaa sana hantuuta jibbe OMG ilaa amma hantuuta hin fedhu Oromoo. Shufeeronni yookiin konkolaachistoonni waan akkanaa gootan dhiisa. Ganna kana ammoo jechuudha shufeerotumti hoon jettanii gaafa namatti qaqayyaratee faayidaa keessumaa gaafa namni piroograamii qabu gaafa chiyyaa isa jijjiirate akka inni iddoo ta'e dhaqaaru leembeessisa uffatumti isaa. Hojjetanii lafa abbaan sun qooraa laalachee deemaarura hojjetanii dhuftanii bishaan namatti facaastan adiraa waaqayyo sammuu keessan kee abiloonni lakkoofsa meeqan laafeera maaluma keessan sun dhukkub maal adiraa waaqayyo akkas gootan malee guyyaan keessan isiniin bareedina dhanii manaa sin gadhiisaniiru namoota muudii keessumaa shufeeronni muudii akkasii har'aan maddan immoo alfalfiis ulaalfiisa araqilee dhaqi. Beekaatuma nama miidhuudhaaf waan akkanaa kan godhan hedduutu jiru sirrii miti waliif yaannu waan akkanaa kana godhuu dhiisa. Maarasha. Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune maalidha? Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune maarasha. Maarasha jechuun isuma qotu jecha. Hin argine yaala. Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Dhoqqeen ittiin buune. Maal inni? Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Maali? Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune yookiin hin tuqne. Maal inni mee namoonni beektan deebii gaafii kanaa koomentii irratti na barreessa. Irra hedduun nama afaan inni jijjiiramna jechaa ka hojiidhaan hin jijjiiramne yoo agarte nama afaan malee afaan qabne tahuu beeki. Namni afaan malee afaa qabu nama karoora qabuuti. Nagayaan naa jiraadhu. Karoora qabaachuun barbaachisaadha. Viidiyoon itti aanu doolaarri akkam nama godhaa jira. Aragaa kee jallisa. Gaashee gaashee. Nariisi. Jallu. Suuta imbooy. Gosa mi gurba. Gosa mi aizo. Gaashee godhuu qabdu. Aizo. Bara dhageesse. Suuta je. Kottu qabi gurba. Doolaarri garii dhibba galee gaashee. Doolaarri maa dhibba galee so. Doolaarri qarshii dhibba gale qarshii dhibba qofattuu dhaabatee hin jiru guyyaa guyyaan dabalaa deemaa jira. Doolaara dhibba sadeen takkasiin ergin duun qabu. Osoon ergin. Osoon ergin deememe. Osoon ergin. Aizo hindu. Osoon ergini. Osoon ergini. Bakka jallisa. Ucha dika suuta jedhi. Hojjana deesi bakka. Bakka ati suuta jedhi kottu nuti. Suuta jedhi. Achitti seegna suuta jedhi. Jallisa. Seenesatti jakkantani. Daldaltoota karaa seeraan alaatiin meeshaalee irratti gatii hin malle dabalaniit ummata miidhaa jiran kana mootummaa wajjin taaneet ummannis mootummaa wajjin ta'ee qaama ilaallatuuf dhiyeessuu qaba. መንግስትና ህዝቡ ተባብረው ስግብግብ ነጋዴዎች ካላግባብ እንዳይጠቀሙ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሉ። መንግስት ብቻው አይደለም፣ መንግስትና ህዝቡ በትብብር ያልተገባ አይነት የንግድ ስርዓት መፍጠር አይፈቀድም። ኦሬዲ ባለፉት 2 3 4 አመታት የኢትዮጵያ ገበያ ብላክ ማርኬት ሆኖ ስላበቃ ምንም አዲስ ነገር አያስፈልግም። እዛ ጥቂት ኤሪያስ አሉ፣ እነሱ ይደጎማሉ። ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ሲመጣ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ የእርምት እርምጃ ይወስዳሉ። Kanaafuu uummanni mootummaa wajjin ta'uudhaan daldaltoota karaa seeraan alaatiin meeshaalee irratti dabalanii guutuu biyyattii keessatti uummata miidhaa jiran kana saaxiluudhaan qaama ilaallatuuf kennuun adabbiin akka irratti fudhatamu taasisuun barbaachisaadha. Finfinneedhatti dhaabbilee daldalaa gatii hin malle dabalanii fi meeshaa kuusan irratti tarkaanfiin fudhatameeti jira.
magaalaa Finfinneetti dhaabbilee daldalaa gatii mallee dabalanii fi meeshaalee kuusan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameeti jira. Itoophiyaatti torbaan kanarraa eegalee imaammata bulchiinsa sharafa alaa haaraa hojiirra ooluu isaa hordofuudhaan dhaabbileen daldalaa 70 takka meeshaalee irratti gatii mallee dabaluudhaa fi bifa yeroo isaa hin eeggatiniin ammoo daballii gatii taasisuu akkasumas ammoo meeshaalee dhaabbilee kuusan irratti biiroon daldala magaalaa Finfinnee tarkaanfii fudhachuu isaa ibseeti jira. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'an laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.